Poolisiin Speen sababa balaa konkolaataa lubbuun taphataa Liiverpuul Diyaago Jotaa fi obboleessa isaa qutisu Andree Silvaa galaafate qorataa ture. Miidiyaaleen biyyattii har'a akka gabaasanitti sababni balaa konkolaataa kanaa saffisa humnaa olii yookaan saffisa daandii sanaaf hin eeyyamamne ol konkolaachisu akka ta'e poolisiin biyyattii beeksiseera. Qorannichi gommaa konkolaataa gubachuu irraa hafee fi kaan irratti ammas itti fufee jira. Qorannoon hangammaa taasifne hundi kan akeekan konkolaachisaa kan ture Diyaago Jotaa ta'uu agarsiisa jedhe Sifilgaar. Konkolaataa bira darbuuf jedhee saffisaan otoo deemu gommaan fuulduraa tokko dhoowuudhaan daandii irraa maqee caccabuun abidditti qabatee gubachuutu eerame. Gama biraadhaan ammoo taphattoonni Liiverpuul erga waa'illi isaanii Diyaago Jotaa balaa konkolaataan du'e reefuu gara shaakalaatti deebi'aa jiru. Taphattoonni Liiverpuul boqonnaa yeroo gannaa xumuruudhaan gara kilipichaatti deebi'uuf kan qaban jimaata darbe ture. Haa ta'u malee du'a Jotaa hordofee beellamni guyyaa sana deebi'uuf turan irratti darbeera. Jotaa shaakala kanaaf deebi'uu jecha obboleessa isaa qutisu Andree waliin otoo konkolaataadhaan imalaa jiranitti balaa kan isaan mudate lubbuu isaanii galaafate. Jotaan tajaajila baqaqsanii yaaluu salphaa ta'e waan taasifamee tureef hakiimni isaa xiyyaaraan balalii osoo dhiisee gaarii akka ta'e gorsee ture. Kan hordofee konkolaatumaan Poorchugaalii ka'anii Speen galuu achii ammoo Ingilaand galuuf imalarra turani. Garuu bakka yaadan osoo hin gahin Speen naannoo Zamora jedhamtu yeroo ga'an balaa konkolaataa isaa mudachuudhaan kan lamaan isaanii du'ani.